Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattan baga yoona eegdaniin isiniin jedha. Egaa ka har'a gaafii nagaafattaniif gaafii akkuma tanaan dura dubbachaa jiru. Waan dhufee waggaa ta'e gaafii nama tokkollee haa ta'u ana mala komaal akka ta'e ka viidiyoo duraa keessatti isiniin ibseetoo jira. Amma irra deebi'eetoo isiniin ibsuu hin barbaadu maaliifan akka komentii namaallee sababan qaba sababan dafee deebisuufidha jechuudha. Isiniin jechuun jaaladha viidiyoo kana ka abbaa gaafii kana gaafatillee abdiin qaba akka eeggatu akkasuma immoo warroota biraatiif illee deebisinii ta'a jedhee tayyaadha jechuudha. Egaa ka ergan yeroo galeetii iyyuu waa'ee mana bittaa irratti baay'een dubbachaa ture. Isiniin jechuun jaaladha kana waggaan jedhu hordoftoota chaayinaa laayyaantu asallaa laayyaantuun dallaala taateetiidhaa miti. Nama dallaala ta'e sanii waliin argisiisa akkuma koo warri barbaadan akkuma koo namni nama ta'uu barbaadan kan jedhurraa kan ka'edha kan yeroo hundaayyuu kanan dubbachaa jiru. Isiniin jechuun jaaladha sababiin isaa namatu namaaf ta'a malee wanti tokko kan qarshiin keenya socho'ee ofiisaatii bakka tokko hin deemu yookaan immoo wanti biraa kamamaa wanni hin jedhu bakka deemtutti namuma siif teechisa. Egaa ka waa'ee namaa teechisuu waa'ee koo ragaa yeroo baay'ee bahaatan ture. Nama fakkeenyaaf bootaa hoggaan bitadhu nama homaanuu wal beekuu hin dandeenye nama eenyummaa dallaalaa hin taane rabbi naaf teechiseetu akkan bitadheen isinitti himaatoo ture jechuudha. Ragaa viidiyoo wajjinillee isin dhiyeesseetoo ture. Keessa darbee kan maatii walii ta'aniitoo haga har'aa direesii wajjin walitti hidhamnee wajjin jiraachaa jirru achi bootaa naabitu gubbaarratti warra shooraatu guddaa taphate keessaa tokkodha jechuudha. Bootaa sanarrallee dhaabbadhee viidiyoo isin waraabatan ture. Ammallee oddoo san keessatti maal akka ta'etu jiru erga roobni roobee kan jedhu hunduratti viidiyoo tokko achitti nan hojjedha. In argitu jechuudha walumaan ilaalla. Amma kaakara gaafii abbichi na gaafateetittan darbaa viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Warroonni immoo maamila chaayinaa laayyaantu asallaa osoo hin ta'in hagarraa hordofaa jirtanii sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'an isiniin jedha. Egaa kan dhugaa dubbachuu kan alaatiksii keessa seenee hoggaan laaluyyuu namoota irra caala sabiskiraayibiin godhedha viidiyoo koo kan daawwatu jechuudha. Warroonni sabiskiraayibii na godhan persentii muraasatuyyuu daawwata baay'inaan. Warroonni garuu harki caalan kan warroota sabiskiraayibiin godhedha viidiyoo kana kan daawwachaa jiru. Viidiyoo kana gamanumaan sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu jaaladhaa. Warri immoo yaada qabdan ammallee saanduqa komentii jalatti naa teechisaa isiniin jedha. Egaa ka warroonni immoo akkasuma qeeqa qabattee soggaraatti sodaa tokko malee waan qabdan achi jalatti naa teechisaa isin keessummeessuudhaaf uumaa tokko rakkoon hin jiru isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka gaafii obboleettii gootiidha. Gaafii komentiitii maal naan jettee nagaa naan jettee kaateetii asallaati naannoo kam jiraattadha. Kan naan jettee asallaati naannoo kam jiraatta. Arduudha moo eessa jiraatta ani mana bittaan barbaadee naan jettee naannoo naatee jirtee fakkeenyaaf naannoo arduu fa'aa naatee jirteetoo jirti. Egaa ka yeroo kana keessatti arduu jechuun magaalaa guddittii taateetoo jirti. Akka laayyatti illee bootaa sanitti argamadhee yaadu fakkeenyaaf ati ka tani waggaa 5 baranaa waggaa 6 baranaa waggaa 10 baranaa bakka sanii deemtee jirta ta'a. Barana immoo magaalattiin baay'ee sirriitti jijjiiramteetoo jirti. Egaa ka hawaala magaalaan keessa jirtuuf yaada bittaa gurgurtaa ani iddoon jiru nan daangessu fakkeenyaaf ani akkuma dura dubbadhee ani dalaala osoo hin ta'in warroota achi jiru wal si quunnamsiisee bootan hin dhabamu lafa bituu fi gurgurtaa keessatti amma bakkuma hundaayyuu jechuudha. Homaa tokko rakkoon hin jiru ati nan bita jennaan maatii keetii fi maatii warra lafa gurgursiisanii yookaan lafa beektuu akkasii qabanii wal si quunnamsiisuu nan danda'asin jechuun jaaladha. Itti aansuudhaan immoo ati eessa jiraattan naan jetteetoo jirta. Ani yaa'u akkuma dura dubbachaa ture viidiyoo baay'ee keessatti dubbachaa ture ani dhalattuu Arsii Asallaatidha. Chaanaalii kootillee ayyaantuu Asallaa jedha. Kanaafuyyuu ana sallaadhaa garuu jireenyaaf amma achiin jiraadhu isin jechuun jaaladha. Naannoo Adaamatan jiraadha yookaan magaalaa Adaamaa keessa jiraachaa jira jechuudha. Jireenyaan garuu Asallaa ka bakka dhalatanii fi bakka maal jedhan kan jedhanii nan deema Asallaayii maatiin koo guutumaan guututti achi jiraatu. Isin jechuun jaaladha obboleettiin koo gaafii kana na gaafatte. Egaa ka waa'ee arduutirraan dubbachuu jaaladha. Fakkeenyaaf arduu jechuun magaalaa durumaayyuu iddoon bootaa sanitti bakka gurguddaa ta'e wanti jiru waa lamatuyyuu jira.
tokkoffaa firdibeetiin achi jira akka guddattu beekamaadha yeroo duraanitti iyyuu lammaffaa iddoo masnaanyaa karra lamaa seenan tanaan dura viidiyoo hojjedhinatti fakkaatu viidiyoo soorii akkanumatti dubbadde malee viidiyoowwan isaanan hojjedhaa bootaa sanitti karra lama iddoo bashannanaa kan karra lama qabutu iyyuu jira tokko bakka bishaanii kan seentudha lama immoo bineensota adda addaa kan ittiin daawwachuu deemtudha jechuudha bitaa mirgaan jira karaan jidduu baheetoo deema kun ture jechuudha ani ka arginaan akkanumatti arge kana lamaan bootaa san jira sababa sanirraa kan ka'e amma bootaa sun baay'ee guddateetoo jira isa asitti ka egaa duraan bakka taabonni itti bahu turedha warra ortodoksiiti jechuudha amma bootaa sun fudhatamee jira kolleejjii ta'ee jira akkasuma immoo warroota qabeenya qabaniif kennameetoo manneen goojjoo ta'an manneen iddoo bashannanaa iddoo itti wantoota adda addaa warri gaa'ilallee godhatu achitti wanni jedhan sirriitti naannoo sanittidha kan ijaarameetoo jiru bootaa sanitti bituuf baay'ee ni ulfaata jedhee tayyaan egaa ka kaapitaala kee beeketii miti information silaachatoo jira obboleettii kooyi akkasuma immoo warroonni akkasiillee as keessatti gaafii kana keessatti deebiin argattan jedheetan ishii bichaa miti namni tokko gaafii gaafa gaafatu nama tokko gaafii gaafa deebistu deebiisaa gaafa deebistu namni biraa immoo achi keessatti argata kanaafidha jechuudha gaafii obboleettii kiyyaa kana keessa asinillee deebiin argattu jedheetanani yaada egaa bootaa sanitti oduu argamee ati carra qabeettidha jedheetan yaada ardutti sababbiin isaa baay'ee guddachaa bakka jirudha tokkoffaa bakka kolleejjiin jiru yuunivarsiitiin adda addaa jiru kolleejjiin adda addaa jiru ka egaa saffisaan akkamitti akka deemu ani isinuu ni beektan dubbadhee wanni hin jedhu jechuudha isa malee immoo wanti isa guddisu iddoo bashannanaati naannoo sanitti amma ciini baay'inaan duraanuyyuu jechuudha amma miti duraanuyyuu ciini adda addaa sagantaan adda addaa waggaa jiraate qidaameef sanbata keessattuu boota sun nama hin dabarsu jechuudha baay'ee baay'ata namni bootaa sanitti akkasuma immoo hiriyoonni lamaan wajjiniin bootaa baay'ee namatti mijatu jiraate taanaan bakka iddoo bineensonni jiranii keessattuu jaalalleewwan lamaanii sirriitti yaada garaa keetii wal jijjiiruudhaaf wajjin haasoftee seenaa keetillee teechifachuudhaaf iddoo baay'ee callisaa ta'e iddoo humtuu wacuu hin dandeenye baay'eetu jira jechuudha achi keessa gamanumaanii warroonni akkasii hawwii qabdanillee iddoo san deemtanii bashannanuu hin dandeessanii bakka biraa iddoo bashannana biraa nama ho'as deemtan nama hojii deemtan nama yaadni keessan bakka baay'eetti ramuu danda'a kana garuu ati ofii keetii filattee bakka teessisan eenyumtu bootaa sanatti sitti dhufu jechuudha yaada kee sheerii walii gootee achitti seenaa keetillee seenaa kee hoggaan jedhu yaada bilchaataa ta'e ka bordagachuu hin dandeenye siif hiriyaa kee kan walitti siidhuu danda'u bootaa sanitti jechoota waliin dubbachuudhaaf yaada namni si jala hatu hin jiru kanaaf baay'ee namatti mijataadha iddoo sun kanarraa kan ka'ee boota sun boota naannoo sun ittillee hojjechuudhaaf mana kireefsuudhaaf daldala adda addaatti irratti daldaluuf naannoo sun baay'ee bal'ateetu jira jechuudha amma yeroo kanatti egaa ka viidiyoo isaa gaafa tokko nan hojjedha karaa sallaa waggaan deeme viidiyoo isaa sirriitti ilaaltu egaa ka kanarraa kan ka'ee darbee karaa eessaa deemaa jira karaa billaallotu achi siqaa jira jechuudha kan magaalaan asallaa warri billaalloo beektan darbeetu deemaa jira jechuudha karaa billaalloo amma gizee qaxxitaa asii warri karaa saguree deemtan warri karaa boqojjiif saguree wal qabateetuma deema soorii karaa kanuma wanni karaa qarsaa deemtan minaaminni kuni karaa kana kuttanii keessa dabartan jechuudha asallaadhaa waggaa baatan billaalloo kuttanii keessa dabartan waan ta'eef karaa sun muluun garaan gamaa gamanaan magaalaa fakkaata mana baay'ee babbareedaa ijaaraa jira jechuudha namni achuma deemaa bitaatoo jira tokko immoo eessatti bitaa jiranii ganda 8 karaa simbirroo kan jedhanidha jechuudha baay'inaan namni kan bitaatoo jiru karaa simbirroo kan jedhamuu fi akkasuma immoo mana barumsaa karaa mana barumsaa ganda 14 namoonni mana barumsaa beektan mana kabiroo kan ergat basiraa jedhama amma kanaannu kanatti amma jijjiirame beeku kabiroo jechuun namicha daayirikteera mana san tureedha jedhama garuu isaanan beekan baay'inaan waggaan baradhu kanayyaa mana barumsaa kabirootan baradha jechaatan ture garuu manni barumsaa sun afaan amaariffaatiin waamama afaan oromootiin baratta garuu ergat basiraa jedhameetidha kan achi gubbaarratti barreeffameeru egaa kan yeroo kana keessa hojii jijjiirame beeku achi hin dhaqne baay'ee fagaataa tabba qaba mana barumsaa ani kutaa 6 kutaa 7 kutaa 8 kanan itti baradheedha jechuudha magaalaa Asallaa keessatti manni barumsaa kabiroo jedhamu kun
warri beekan ta'e naannoo sanitti illee sirriitti gurguramaa jira gatiin illee gatii wal madaaladha. Ganda 8 immoo karaa shimbirootitti kan gurguramaa jiru odeeffannoon dhagaye kaa'anika. Dallaalaa miti isin jechuun jaaladha kana kanan isin ga'uu barbaada. Warroonni ni bitanna jettan immoo warroota akkasiisanii wal connectii isin goone uumaatu rakkoon hin jiru ni bitattan. Inni guddaan jijjiiramuu shamarran keenyatidha jechuudha. Kaayyoo qabaachuu shamarran keenyatidha jechuudha. Nama ta'uu shamarran keenyatidha jechuudha. Yeroo kana keessa hundumaa ol ati biiliyoona tokko qarshii baankiidhaa qabaachuurraa lafa baadiyaa wanni qarxii takku kan xindii takka qabaachuutu siif caala jechuudha. Qarshii waagaa yookaan gatii dhabee jira biyya keessatti. Kanaafuyyuu akkanatti yeroo baay'ee irra deddeebi'eetu isinitti dubbachuu barbaada. Obboleettii koo deebii kee as keessatti argatta jedhee tanaan yaada. Egaa yommuu dandeettii qabaatte ardutti manallee bitachuu ni dandeessa kaayi. Baay'ee mana ijaaramaa jirudha naannoo sanitti. Keessattuu hojiidhaaf keessattuu warroonni humna qabdan dhugaa dubbachuuf karaa arduu sanitti hoteela baay'ee haayii ta'ee mana baankiitti bantan ta'ee daldaloota adda addaa mana kireemii adda addaatti bantaniif ta'ee baay'ee iddoo hojiidhaan mijatudha jechuudha. Sababni isaa magaalaan achi deemte jechuun ni danda'ama. Daldalli achi jiru baay'ee ho'aadha naannoo sanitti akkuma isin jedhe iddoo bashannanaatitu baay'ata waan ta'eef kolleejiitu jira waan ta'eef egaa bakka hojiitidha bootaan kuni. Kanaafuyyuu qarshii qabaattan taanaan iddoo sanitti bitattinaan isin baay'ee carra qabeettidha. Maaliif namoota baay'eedhaafuyyuu hojii uumuu dandeessanii yeroo kana keessa hojiin biyya keessatti baay'ee dhabamaa jira waan ta'eef huyyuu isiniin jechuun jaaladha. Gaaffii obboleettiin koo na gaafatteef keessan na dubbisuu hin dandeessan an bitadha jette ani magaalaa achi jiraachuu qofaa miti bakka fee jiraadhee namoota wal si quunnamsiisuu nan danda'a. Inni guddaan ati maatii keetitti amanamummaa maatii keetittidha. Qarshii jechuun waan xiqqaa miti. Baay'ee nama dogongorsiisaa jira yeroo kana keessa jireenya akkatti qaala'ee dhiisatti duraanuyyuu kaamaatii waa'ee birrii qabuu gubbaarratti yookaan immoo ijoolleen alaa waggaa ergan akkamiin akka dhufu baay'ee hubachuun baay'ee nama rakkisa. Tokkoon mana keenyaa seenee beeka kun waan ta'eef jechuudha. Kanaafuyyuu inni guddaan ati nama itti amanattu qabaatte taananii homaa tokko rakkoon hin jiru bootaa ati barbaaddetti siin jechuun jaaladha. Egaa deebiin obboleettii kootii namoota hundaafuyyuu deebii taa'ee tan abdii qabaa aga viidiyoo biraatti walitti deebi'utti bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Bye bye.